Akkan lakoo takaaltee naaf jettee na loliin anaaf ana haaltee gabaabuu aabaastee ammumaan daldala siif jedhee jettee nan sobiin balbala. Hin barbaadu dhiisi boollarra na fiigsaa naaf jettee na loliin anaaf ana dhiigsaa. Aarsaa na baasisaa na duguugdee tolaa naaf jettee na loliin ana ofiifan lola. Ifa naaf fiduudhaaf hin dhaamsiin ifa koo gurra gammachiisuuf hin jaamsiin ija koo qumbii naaf aarsitee shittoo naaf afuufaa hin muriin funyaan koo maaliin immoo suufa. Akkan dubbatadhu naaf kennitee carraa arraba dubbatu hin muriin kaanarra warqee naaf kennitee kennaa kee jabaatu hin muriin quba koo quba warqee baatu. Naaf jette naaf lolii ana gammachiisi naaf jette na loliin nattaa hafu dhiisi. Galatooma. Moosini dabalu? Tokko nu dabalu. Isaakee akka fikirii bifa keetu lama waliisaa wallaale summii moo qoricha ati kummee yaale ofirraa si dhiibu diddeen natti seeqxa barbarreen sukkuumtee ija shaboon dhiqxa qixayyaa dunduuba faallaa fala fiddee ofitti si busus narraa siiqxa diddee yookiin eebba miti yookaan immoo fokkoo hin qabdu qabata dabaa yaanni hokkoo takkana qirqiddee kolfanatti buusta takkammoo qimmiiddeeti mummaan koo kuusta ittuu na laaffista yoo laafu mudhukee qoricha siin jechuuf hin fayyisi dhugee Donto lake himuuf afaan kiyya saaqu danuma badikeef jechin hankaaku akka kee wallaalesi akki lama jibbaaf jaalala keen badee faxalama yookaan daawwaa taatee dhibeerraa nan seestu yookaan summii taatee dhugees nan ajjeestu summii moo qorichaati kun namana naafi meeyyummaa kee bareetan amana makaa waareef waarii kan obboroof subii yoo summiidha taate na ajjeesi gubii malee wal makattee hin horiin gadaakoo qoricha dataanaan daf yaali madaakoo. Ektiraanota irratti banuuf deeman humni waraanaa raajuudhaan durfamu naannoo ektiraanotaa irratti sagalee dhukaasaa dhadhageessisaa jira jechuu maddeen gabaasaa jiru. Miseensa milishaa ta'uun guyyaa har'aa kan ibsanuuf kennaa turan humni waraanaa kanneen haala isaaniif yaaddeessaa ta'an sibiilii irratti waraana baneeraa jedhu. Humna waraanaa diroonotaan hoogganamanii fi haala leencotaa gurguddaan naannoo daangaa ektiraanotaa irratti haleellaa qaqqabsiisuuf yaalaa jiru jedhe. Obbo Mubaarak Musammaa eega ibsa kennanii booda haala haleellaa keessatti ektiraanotaaf keessa deebii malee kanneen rukuttaa fi akkaataa lolaa beekan waraanota dura bu'uu qabu jedhe. Wal waraansa kana keessatti qabsaa'aan sambuusaa guutummaan guutuutti hojii dana godhe gara aangoo fudhannaatti qabsaa'uusaa maddeen gabaasaa jiru. Sambuusota kumaatamaan lakkaa'aman eega qaama miidhamtoota godhee booda sambuusota kumaatamaan lakkaa'aman immoo lubbu balleesseera jechuun himatamaa turan. Obbo Raachuu Tasfaayee wal waraansaaf wal gaarreeffannaa torbanootaaf ture amma turtii sa'aatiitti kadeemsisaa jiran. Ektiraanota irratti haleellaa keessa deebii hin qabne meeshaalee gurguddaa fi akkam yaaddeessaa ta'e ektiraa irratti ni fayyadamnaa jedhu. Wal waraansa kana keessatti hooggantoota paartii fi miseensa raayyaa isaanii gara daangaa ektiraa qubsiisaa jiru jechuun maddeen gabaasaa jiru. Wal waraansa kana keessatti ektiraanotaaf yaaddoo guddaa taa'aadha kan jedhan Obbo Mubaarak Musammaa ergaa dabarsaa jiru. Ektiraanotaaf deebiin kennamu ka keessa deebii hin qabnee fi haala jaraaf yaaddeessaaf saaxilu ta'uu maddeen gabaasaa jiru. Wal waraansa kana keessatti hooggansa isaanii keessatti gahee milishummaa akka qaban Obbo Barsiisaan as keessaa dhabamuu isaanis yaaddoo uumaa jira jedhan. Obbo Barsiisaan achi keessatti kan argamaa turan milishaadhaa bishaan buusuuf Aleeks Taayyee gargaaraa kan turan guyyaa kaleessaa guyyaa har'aa guutummaan guutuutti aangoo milishummaa fudhadheeraa jedhan. Ektiraa irratti lola sa'aatii daqiiqaa 10 hoogganamu haala waraanaa ka keessa deebii hin qabneef haala ektiraanotaa guutummaatti yaaddeessu ni bannaa jedhu. Ektiraanotaaf yaaddoo gurguddaadha kan jedhan jiraattota irraa naannoo daangaa ektiraa kiiloomeetira 5 ta'urraa kan jiran bilbilaan dubbisuu yaallee turre. Waraanni Raachuu Tasfaayeetiin hoogganamu ka suuraa isaanii uffatanii jiran namoota siibilii fi kanneen nagaa ta'an irratti dhukaasa bananiiru kan jedhan dhageenye miseensa paartichaa Obbo Raachuu Tasfaayeetti bilbiluuf yaallee turre. Obbo Raachuu Tasfaayee ibsa kennaniin maqaballeessii fi waraanaaf basaasaadha kan jedhan deebii kennan. Humni waraana keenyaa akkaataa haleellaaf deemsa waraanaaf muuxannoo guddaa qabaa jedhan. Haala waraanaaf bakkoota murtaa'oo ta'an ektiraa keessatti haleellaa keessa deebii hin qabne guutummaan guutuutti ni taasifnaa jedhu Obbo Raachuu Tasfaayee. Miseensa isaanii keessatti hooggansa olaanaaf paartii taanaa ta'uudhaata jedhamanii kan yaadaa jiran haleellaa kiraaraan duddaaf laphee nu qabachiisuu kan wallaalan
obbo Isaaq Zeenuu ektiraanotaaf guyyaa yaaddoo torbanotaaf kan uffata gurraacha uffatan labsuu qabnaa jedhu. Obbo Isaaq Zeenuu itti dabaluun guyyoota gaddaa 5 itti walgahii ariifachiisaa yoo waammatan gaddaaf taa'uu qabaa jedhu. Haala wal waraansaa keessatti leenconni Amaazoon keessaa kabaa yoo ta'u diroonota Ameerikaan oomishte naannoo Laayibii raachuurra garmaamaa jiraachuu maddeen gabaasaa jiru. Kanneen kana durarraa haala gastii fi giiftii kennuurraa qusatan haleellaa fi birmadummaa raachii irratti akka xiyyeeffatan obbo Mubaarak Musammaa waamicha taasisaa turan. Obbo Mubaarak Musammaa waamicha taasisanii namoota kanaan dura haala haleellaa waraanaa fi akkaataa waraanaa guutummaatti beektan kanneen waraana keessaa guutummaatti harka fudhattan humna birmadummaa kabachiisuu raachuu keessatti guutummaan guutuutti gara aangootti deebi'aa jedhan. Itti dabaluunis haala waraanaa keessaa kan miliqxanii turtan humna waraanaa keenya kan dhiyeenya kana aangoo isaa guutummaan guutuutti irraa fonqolfamee ka'e aangoo isaatti deebi'eef waamicha ni taasifnaa jedhan. Obbo Mubaarak Musammaa birmannaa obbo Raachuu Tasfaayeef humna waraanaa isaanii karaa lafa jalaan leenjisaa turan guutummaan guutuutti gara raachuutti nan bobbaasaa jedhan. Humni waraana raachuu naannoo daangaa ektiraa irratti sagalee dhukaasaa gurguddaa dhageessisaa jiraachuu maddeen gabaasaa jiru. Maddeen akka gabaasanitti meeshaalee gurguddaa kanneen ammayyaa ta'anii fi waraanota kumaatamaan lakkaa'aman daangaa ektiraa irra qubsiisaa jira jechuun waraanni ektiraa komataa jira. Sa'aatii 10 keessa kan tilmaamamu naannoo Asirii akka Itoophiyaatti waraanni raachuu naannoo komentii keessatti naannoo komentii ektiraanotaatti haleellaa doorsisaa injifannoon keenya jedhu dhageessisaa jira jechuuf ektiraanotaaf yaaddoodhaa jedhan. Obbo Raachuun carraa sadii kaan innis maali jennee yoo gaafan moo'uu jedhan yeroo sadii abjuun isaanii ka dhugoomu ta'us deeggartoota hedduu horachaa jiru. Waajjira isaanii keessatti mo'amuun fafaa moo'uun dhugaadhaa ka jedhan irra deddeebiin labsaa jiru. Miseensa raachuu fi jaallattoota akka uummata biyyattiitti guutummaatti borsaatii 4 akka Itoophiyaatti wal waraansa haalaan yaaddessaa ta'e Itoophiyaa fi ektiraanota gidduutti ni deemsifamaa jedhu. Wal waraansa kana keessatti hooggantoota olaanaa raayyaa isaanii aangoo guutummaan guutuutti ka dabalan ta'uu beeksisaa jiru. Wal waraansa borsaatii 4 taasifamutti obbo Raachuu Tasfaayee sirna gammachuu irratti humna waraanaa fi waraqaa ragaanii kenninaa jedhan. Humna milishaatti makamuu laata jennee kan shakkaa turre obbo Mubaarak Musammaa ibsa kennaa turaniin humna raayyaa waraanaa fi waraana haaraa kanneen dhokkatanii hirmaataa turan guutummaan guutuutti gara waraana keessanii nan bobbaasaa jedhan. Humna gargaarsaa alarraa yoo barbaachise leencota Amaazoon keessaa Maarqos guutummaatti hiriira naqqabsiisa jechaa jiraachuu maddeen gabaasaa jiru. Sirnatti dheeressinaan waa biraa ta'uu danda'a. Sagaleen naan mara kee dhufe wayii na qaba waasaaf beeku. Galatoomaa. Asirratti wannan siin jedhu yoo jiraate kanaan dura waraana dura bu'ummaa kootiin uummata Eertiraatti bobbaasee waraana 46 gariira jala madeessanii lola jalqabaa irratti duubatti ni jala deemuudhaan akka lola eegalletti muuxannoo itti qabna. Gara duubaatti fiiguudhaan lola jalqabaa san injifannee erga irra aanneen booda jarri mishigii adda addaa qabatanii uummanni keenya injifannee irra jedhee magaalaa jaraa gudditti Asmaraa seenuudhaaf yeroo deemu duubarraan marsanii ummata keenya gumbisanii kaan madeessanii booji'aniiru waan ta'eef mala lola jalaa gatiin beekuuf anduubaan akkan hogganu gamanumaan si ibsaa galatoome tokkuma. Itti dabala kan Mubaarak jechuun xamaruu yaada isaa kan ammas karaa basaastuu jaraa Idrisiin akkam basaasuu yaaletti odeeffannoon amma na qaqqabee jiru akkuma Idris sanaa lola Idris Asmaraa irratti Itoophiyaa gidduutti taasifame sanatti lola jalqabaa karaa gadhiifnee fi seensifnee namoota muraasa galaafatanii haseenanu sana booda lola lammaffaaf sadaffaa irratti injifachuu qabna jedhanii akka qophaa'an amma oduun bilbilaan na qaqqabee jira. Gabaasa oduu kanaaf Mubaarak Musammaa galatooma. Asumaan waraantota keessaa gurmuu waraanaa keessaa kan ergaa kana sagalee miidiyaaf dabarsaa jiru. Nuni warri waraanaa tarsiimoo keenya qabsiisnee jirra. Akkasuma namoota xiyyitii gurguddaa dursanii dhukasinaa waan akka misaa'ilaa waan akka waan xixiqqoodhaan dura isaan madaalla malee waraanni keenya akka qawwee gurguddaan dhukaasne jalqaba isiniin jenna.
daftanii yeroo dubbiin ho'ituu fi xiyyitiin tokko lama taatu akka dhukaastanii jira. Asumaan raayyaa ittisa waraanaa keessaati sagaleen kun darbaa jiru. Galatooma. Ara mootummaa sagalee otoo fudhatiin buute mootummaa uummata gaafattee buutaa seenaan kee akkam ta'a ishoo dunkee. Bu'ee miti mootummaa. Yooyyaa akkas. Achee. Wayyee eessa jiraan barsiisan? Akkasii dubbatanii beeksisaan uummata diyaasporaa isa jira. Gaazexeessaan diyaasporaa isa jira. Booji'amee keessa jira. Sagalee barsiisaan booji'amee keessa jira. Firii joornaalisti jedha. Biqiltuun ishee xaannuuf taagotu. Akkam jirtan uummata qaalii raachuu hundinni keessan akkam jirtu? Ununoo warra kam keessatti nu ramaddan laataree warra kaanitti dabaltan ununoo eessatti nu dabaltan raachuu? Isin warra maaliiti? Warra maaliitiin jedhame raayyaa warra kamiiti nu dabaltan jedhame raayyaa ittisaa guutanitti nunoo. I think isin warra sambuusaa qopheessu Laki maali Marcos maali asambusaan illee kan raacheeti. Oliin guddanne amma asambusarraan guddanne raache. Bui. Intuna bui. Barsiisaa bui keessan dabeessan. Barsiisa. Ini barsiisa. No, barsiisa miti bar. Sagalee biqiltuu. Keessan badeessa jedhuun dhageenye kun. No. Oh, keessa badee. Ameenyu bu'e. Yooyyaa. Raachee. Wayii. Dhaabaa koo. Dhaabaa maasiin koo kee xinnoo dubbisii maaloo nagaan waa gaafatti. Sirbootoon ta'in dubbisa kunoo gara manaa seenaa jira. Sana booda sin dubbisa raachuu kiyya. Daqiiqaa 2. Maasiin koo Namni qophaa'ee jira. Sirba wallaggaa tokkotti gadhiisnu. gadhiisiisaa qaamasitti. Hayyee. Alalaala.